afaan Oromoo illee sirriitti dubbataa jirta. Mee afaan Oromoo dubbachuu kee kana waa dubbanname kamitti barte afaan Oromoo? Afaan Oromoo adumaanii dharoonni koo silaasuma Finfinnee keessa fedhiin qaba. Fedhii qabaannaan immoo waan barbaaddu baruu dandeessa. Kanaaf afaanii fedhii waan qabuuf hin bare malee nama baay'ee hin qaanaa hin haasa'uyyuu. Kanaaf ani immoo eenyummaa kuus nan jaaladha, aadaa kuus nan jaaladha. Jechuun eenyummaa waa'ee eenyummaa immoo waan hundarra caala. Kanaaf fedhiin qaba. Afaan qofa osoo hin ta'in waan Oromoo aadaanis maaliinis seenaanis waan baay'ee barachaa jira. Sirriitti barachaa jirti. Mee afaan Oromoo kun namoonni hedduun magaalaa Finfinnee keessatti hin dhaladhe afaan Oromoon beeku. An Oromoodha garuu afaan Oromoon beeku jedhanii haasa'u. Ati garuu fakkeenya taateetta warra kanaaf. Afaan Oromoo baramuu danda'a Finfinnee keessattis dhalatamee fedhiin jiraannaa ni jetteetta. Warroota akka kana jedhanii maal jettameetti dhaamsan qabduufi? Insoo sirriitti beeku. Maalinni Oromoo tokkos ta'e baadiyyaattis dhalatee afaan Oromootiin baratee guddatee maal jedhee ogguu magaalaa dhufus eenyummaa isaa dhoksuu barbaada. Finfinnee keessattis asuma dhalattee afaan Amaariffaatiin guddattee Oromoo immoo haasa'uu barbaaddaa maal jettaa? Maaliif Oromoon tokko ammas laalaan jira. Oromoon sabboonaa jira. Oromoo aadaa isaa kan jaalatu kan eenyummaa isaa boonuu baay'ee jira. Oromoo ta'e immoo ogguu qaroomuu akka Habashaa ta'u qaroominatti fakkaata isaaniif. Na baay'ee jiru warri aangorra jiranis maalis akka Habashaa ta'u kan barbaadanii baay'ee jiru. Anillee keessa beeraa waan beekuun qaba waansa. Irraanfachaan jiraayyuu amma waa Oromummaa koo cimsaan jira. Maaltu sitti dhaga'ame akka afaan Oromoo dubbachuu aadaa Oromoo keessa galuudhaan jireenya haaraa jalqabdeetta. Maaltu sitti dhaga'ame kana? Jechuun ani duras irreechaas maalis nan deema aadaa koos amma bakkeetti nan beeka. Garuu waan Oromoo ani waan dhugaan jaaladha. Akkuma argitu aartiin jaaladha, waan uumamaan jaaladha, waan dhugaan jaaladha. Kanaaf Oromoo immoo waan qabu hunda waan dhugaati. Kanaaf bakka kuni karaa gaariidha anaaf. Tole Lij yaareed irreechaan hin deema jettee kaastee turte amma yeroo dheeraadhaaf waggoota hedduudhaaf irreecha deemaa turte. Otuma afaan Oromoo illee amma kan dubbachuu hin danda'in baay'ee deemaa turte. Jaalallatti irreechaaf qabdu akkamitti si keessatti biqiluu danda'ame? Even sirba irreechaa jalqabaaf hojjedheen ture waggaa 10 ture dura akkasi sirba irreechaan hojjedheen ture. TV Oromiyaa manam jedhama dura miti. Achi kenninaani na dabarsuu didanii achuma na aaree afaan Amaariffaatiin jalqabe malee yoo na deeggaranii maal jedhanii oggu sana waa Oromoo baay'ee wannoon godhaan ture garuu Oromoo tokko kan miidiyaa irraa jiranis miidiyaa hundarratti kan ta'ani waa arti sirriitti beeku qabu waa entertainment waa ummata barbaadu beeku qabu malee waan isaan barbaadaniif miti kan achi ta'ani ummataaf yoo ummataaf ta'ani waan hunda jechuun ani maqaa isaas nan yaaddadha ammas akka keessummaa ta'e jedhee na dubbisee beeka garuu eenyummaa kun beeku dura akka na dhorke waan Oromooti inuma wannoo jetta irreecha baay'een jaaladha maaliif waa'ee uumamaati abbaa gadaa fa'iin eebbisuu maali sagantaan adda addaa jira akkuma kaarnivaaliidhaas akka feestivaala ta'uu qaba feestivaala guddaa ta'uu qaba maaliif amma jalqaba irratti hora Finfinneen jira sadiin jira ateeteen jira kanaaf torbaan sadii paakeej ta'ee akka feestivaalii kaarnivaalii guddaa ta'uu danda'a. Karaa cufamee maal cufamee ama biyya alaatti waan akkasitu jira torbaan sadiif ji'aaf maaliif jira kanaaf amma turizimii guddaas ta'uu danda'a irreecha amma aadaaf turizimii maali kanarratti waan baay'ee hojjechuu qabuna irreecha immoo uummanni Oromoo hundumtu anis ayyaana hunda keessatti kan jaaladhu ayyaana irreechaati na irreechaaf baay'ee jaalala fi kabajan qaba. Waggaamii qabeetti erga jalqabdee irreecha irreeffachuu jalqabdee yaadatta waggoota hafte jira kan irraa haftee rakkoo garaagaraatiin kan irraa hafte jira waggoota meeqaaf immoo irreecha deemtee irreeffachuu jalqabde? Irreecha waggaa baay'een deeme kan wannoon jedhee immoo kanaaf biyya alaattiif hojiidhaaf deemee tanan achi wannoon jedhee even biyya alaa yooguun jedhu dura amma afaan Oromootiin abbaa shumbee fa'aa faana waggaa baay'ee wal baannee sirba jenneerraa suurota adda addaa hojjechaa jira miidiyaa adda addaa irratti dhiyaachaa jira amma garuu sana duras Oromummaa keessa kun qabaa ture waltajjii tokko irratti
oguu koomediin hojjedhu Amaariffaatiin waltajjii kan Ameerikaa yoo ogguun deemu aadaa Oromoo uffadheen ture. Kan waltajjii hojjedhe kan jalqaba ogguu achiin deemu. Amma dheengadda laalaan viidiyoo irratti inti duras akkasiin uffadhaan ture deemna. Ogguu yaadadhu garuu Oromummaaf aanan ture. Ani dhaloonni koos maalis asuma naannoo kana hin beekta. Achittis Oromoon baay'ee jira. Qeerroon baay'ee jiru. Na walumaan deemna safaraan konkolaataa kachaa maaliidhaan isa guddaadhaan maatobisiidhaan konkolaataa 5 akkasitti safara keenyatti walumaan taane akkuma wannooti ammoo sirriitti baay'achaa jira. Gaariidha. Obbo Dachaasaa jedhamu. Obbo Dachaasaa kitaabas barreessaniiru nama cimaadha. Isaantu organize godha sagantaasa dura jalqabanii ammas naamammoo ijoollee baay'ees barachaa jiru maal jedhu idduma hundumtu Finfinnee keessatti waa'ee akkasii barbaachisaadha. Idduma safara keessatti waan akkasii yoo jiraate namni hunda aadaa isaa cimsuu danda'a. Amma Finfinnee keessatti Finfinnee kan keenyaa jennaa Finfinnee akkas jennaa garuu keenya natti hin fakkaatu. Akka keenya ta'e nan beeka garuu amma fakkeenyaaf amma Finfinnee keessatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee barreessaa dubbiseen ture. Maaliif amma Finfinnee keessatti sidaa ormaa fidanii dhaabu nutis anis Finfinnee keessatti seenaa ormaa barachaan guddadhe malee waan Oromoo ibsu homtuu hin jiru. Ani immoo hojjechuu hin danda'a. Duras magaalaa kanas barreecheen ture Finfinnee keessatti Gaashaa Barraa Mollaafoo wajjin Boolee mana fa'aa suuraadhaan barreecheen ture. Garuu ammoo oguu injiinar Taakkalummaa filatamu nan dhabeeyyuu hojii. Dura ndoom gaarii ture oguu isan dhufin dura nan hojjedhaa ture. Amma immoo waan Oromoo waan akka Irgituu Abeebee Tufaafaa Sooraa Loomee Qajeelaa Doyyoo Baalchaa Baasafu waan baay'ee jira kan hojjetamu qabu. Maaliif keenya warri keenya ta'ani waan keenya hojjechuun barbaadani. Amma immoo waan Finfinnee kan natti fakkaatu anis ashaaraa kun oguu wannoo godhu waan an hojjedhu Oromoodhaaf ogguun hojjedhu Finfinnee kootii jechuun danda'a. Ganaa kanaafiyyuu eeyyama na arganne gaafadheen ture. Eeyyama iyyuu naan kennine. Waa'ee Oromoo yaaduma nama dadhabsaa malee furmaata isaa hin tura waan baay'eetiif. Inuma warri kanas hin filatamu inuma iyyinaa maal jenna amma paartii miti hojii barbaadde Oromiyaa akka oguu biroo deemtus akkaataa hojii kana jedhanii waan baay'ee karaaftitti fageessu. Garuu Oromiyaa hojii malee akkaataa hojiin barbaadu. Amma hundumtuu paartiidhaaf miti Oromiyaaf jedhee wareegamaa jira. Paartiileen adda addaanis ni jiru. Anuma dhufee dhufu garuu Oromoon nageenyidhaan jiru gaarii jiraatu. Aadaa isaa seenaa isaa immoo dhooskuun qabnu nutis akka nu barsiisuu qabna. Maaliif magaalaa keenya irratti barsiisnaa jedhee malee magaalaa isaanii dhaqee miti. Kanaaf kanammoo akka salphaa hin ilaalin maaliif dhaloota haaraaf yaaduu qabda waan isaan barsiistu. Hundumtuu aangoo isaa qabachuu barbaada minam dhaloota haaraaf yaaduun barbaadu. Oromiyaa dhaloota haaraaf waan baay'ee hojjechaa hin jirtu. Akka turizimii akka maali sagantaa ijoolleen iyyuu waan gaariin hin jiru. Kanaaf dhaloota haaraafis yaaduu qabna. Kanaaf iddoo kana dhaloota haaraaf barsiisuun barbaada iddoo kanatti fidee aartii fa'aa maalii fa'aa seenaa isaanii. Garuu warri gubbaarra ta'an immoo si deddeebisu biroo kana jedhanii yeroo keessi nyaatu. Yeroo sana immoo ati hojiidhaaf fayyadamta. Isaan walgayyaa godhanii nuti immoo hojii isaa hojjennaaf. Garuu waa'ee walgayii waa'ee maalii amma Oromiyaadhaaf namni hojjetamu deeggaramu qaba. Hundumtu Oromiyaa ijoollee baay'ee qabdi. Ijoollee dandeettii qaban baay'ee qabdi garuu kan afaanidhaan haasa'utu waa'ee wannoos maalis argatu malee carraas maalis namni dandeettii qabu Oromiyaa keessa nama baay'ee jira. Oromiyaa sirriitti ijoollee ishii barbaaduu qabdi. Oromiyaa ijoollee baay'ee qabdi. Cimaa kan ta'an ijoollee baay'ee qabdina. Aadaaf turizimiinis maaliinis dhaloota haaraadhaaf yaaduu qabu. Waan dhaloota haaraa waan tokko iyyuu hin hojjetamne Oromiyaa keessatti kana jettee iyyuu kana sooftu waan tokko hin jiru. Aadaaf turizimii qabna. Waan baay'ee qabna. Sirriitti aadaaf turizimii aartistii faana ta'e waan baay'ee hojjechuu qaba. Maaliif anis waan beekuun jira isas waan beekuu jira hunduma faana walii galee yoo hojjete furmaatadha waan guddaa jijjiiruu dandeenya malee walgahii qofa namni wannoo ta'e waan homaa jechuun bakka waa'ee siyaasaa qofa bartee waan hunda hojjechuu hin dandeessu. Siyaasadha. Aadaan aadaadha. Seenaan seenaadha.
namni baay'ee qabsoodhaan siyaasadhaan sammuusaa qabamee jira. Oromiyaan immoo kan qabdu siyaasaa fi qabsoo qofa miti. Aadaashis maalshis yoo barsiiste yoo agarsiiste innis qabsoodha. Ani nama qulqulluudhaan nuti guddifachaa qabna maal waan akkas jechuudha guddifachaa kee agarsiisuudha. Maali kee mul'isuudha. Kanaaf waan akkasii Oromiyaa hojii barbaaddi garuu hojiin hin jiru. Namni baay'ee garuu hojii hojjechuu barbaada. Akkuma argitu qeerroonis Oromiyaadhaaf hin du'aa maal jedhaa garuu waan argatee hin jiru. Kanaaf akka wannootti itti yaadamuu qaba waa'ee dhaloota haaraaf waa'ee dargaggoos waan maalis guyyaa tolaaf sin barbaadanii guyyaa rakkootiif si waamu atis kottuu kanas garuu nu faana sirriitti dhiyaatanii aadaaf turizimiis maalis yoo sirriitti walii galle waan baay'ee jijjiiruu danda'a. Ani amma yaadni koo guddaa dhaloota haaraa irratti sammuu gaarii qabatan akka guddataniin barbaada waan baay'ee baranii malee waan gadee duwwaa barsiistee guddisuun qabdu. Kan darbeera kan maalis sammuu isaanii akka wannoo qabatamee guddachuu hin danda'u. Qabatamee guddachuu hin qabani. Kanaaf waan gaarii barsiisuu qabdaa malee waan siyaasa qofaa barachuu hin qabani. Aadaa isaanii seenaa isaanii Oromiyaa waan baay'ee qabdi. Waan qabdu hundatti sirriitti akka addunyaadhaaf mul'isnee maal jennee biyya hundumturraa caaluu dandeenya. Kanaaf Oromiyaa hojii barbaaddi. Yaada hedduu bal'aasaa nuu kaaste fakkeenyaaf gama Finfinneetii yoo kaastu Finfinneen biyya Oromooti jedhama. Wantoonni aadaa Oromoo mul'isan hedduun isaa akkuma jette baay'ee isaa keessatti mul'atu. Tarii duraan humnoota abbaa hirree bitaniini wantoonni kun dhiibbaan kun irra gahuu danda'a ture. Irra gahaa tureera. Yeroo ammaa kana garuu hojjechuun utuu danda'amu bakkitu jiru lafa qabna madda qabna soorsii qabna ijoollee hojjetan qabna kun warra akka keetii kana magaalaa kana Oromoo urgeessuu dandeenya. Sirriitti. Yaada miidhagaadha. Garuu kan biroo maalis ta'anii kan Oromoodhaafis filatamanii Oromoo osoo hin ta'in isaan Waramoodha. Oromoof Waramoo addaan kanaafuu qoosaa keessa maxxanne. Kanaaf waan hundumaa waan Oromoo filatameef miti. Waan hojii hojjetu sabboona Oromoo maali? Amma ani fakkeenyaaf dorgomne asumatti magaalaa bulchiinsa Finfinneetti hoggaa jaaduraa akkasitti tokkoffaa bahee badhaasas argadhee maalis jedhee hojiis hojjedheen jira. Hoggaani tokkoffaas bahu iddoo biraattis hoggaani tokkoffaan bahu inni 84 kan bahee jira. Isatu hojjechaa jira carraa kennameef. Yoo zaranyinati kee dhifte takkala biran si geessaa naan jedhe. Isatu naanaan Abashaa takkala biran naan geessu. Gana isatu kan 34ffaa bahee takkala biran nageessaa zaranyinati kee yoo dhaabde isan biran si buladha jedhe. Kana dhaga'urraamoo duwwayya. Kanaaf filatamees inni koomitee jechuudha. Gana Abashaatu nageessaa isa birayyuu. Isayyuu kan hojiidhaan maaliidhaan caalu garuu nuuf carraan kennani. Isaaniif taanaan carraa kennu. Maal yaadaan ture ani osoo Abashaa biraa akka durattan jiraadhe sababa kanaan fayyadame waan baay'ee Oromiyaadhaaf hojjechuun danda'a tureen jedhee yaade. Kanaaf Oromummaa keetiif immoo baay'ee gammaduu qabdaa malee gadduun qabdu. Sigalee amma maalinni dargaggoon baay'ee jiru maaltu jira bakka Oromiyaa akkuma Abashaa waan qabu isa caala qabna. Garuu kan caalu ogguu barbaannu Abashaa bira dhaqna. Keenyaan laallu. Garuu akka keenyas qabnu sirriitti yaaduu qabna.